Hello, daa'imman funyaan isaanii cufatee isaan rakkisu hedduu jiru yeroo umurii ijoollummaa. Warreen kanaaf maatiin maal gochuu akka qaban irratti barnoota gabaabaas ni qabadhee jira. Gara barnoota kottuun seeneen dura warri chaanelii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godha. Warri maamila taatan immoo viidiyoo kana laayik gochuun hordofaa hanga dhumaattis na duukaa tura. Daa'imman waggaa jalqabaa hafuura baafachuuf fudhachuuf kan danda'an karaa funyaanii qofa. Funyaan isaanii banaa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif waggaa jalqabaa qilleensa fudhachuufis ta'e baasuuf funyaan qofa fayyadamu jechuudha daa'imman. Kanaafuu waggaa jalqabaa dirqama funyaan isaanii banaa ta'uu qaba. Tarii sababa yookaan wanta ta'een funyaan isaanii cufatee yoo jiraate qilleensa fudhachuufis ta'e baasuuf baay'ee rakkatu jechuudha. Rakkachuun kan inni affanamu jechuudha. Akka nama guddaa yeroo funyaan isaanii cufatu karaa afaan isaanii qilleensaan fudhatani. Funyaan isaanii lamaan cufannaan hin affanamu jechuudha. Haa ta'u malee umurii waggaa lamaa booda yeroo funyaan isaanii cufatu afaan isaaniis qilleensa fudhachuuf itti fayyadamuu eegalu jechuudha. Yeroo hanga waggaa tokko hanga waggaa lamaatti funyaan isaanii qofa fayyadamu qilleensa fudhatanii baasuuf. Funyaan daa'immanii dhangala'aa funyaan keessa jiru yookaan furrii kan jedhamu fi akkasumas wantoota biroon tariitii fi funuunannis haa ta'u wantoota biroon funyaan isaanii yoo cufate kan jiru yoo ta'e haala armaan gadiin qulqulleessuun barbaachisaadha. Kun egaa dirqamadha. Maaliif funyaan isaanii qofa fayyadamu erga jennee qilleensa fudhachuuf baasuu fi wanta ta'e funyaan isaanii cufatee jira taanaan funyaan isaanii maatiin qulqulleessuu danda'uu qabu jechuudha funyaan daa'immanii. Akkamiin qulqulleessuu qabu? Haala lamatu jira. Isaan lamaan isaanii ilaalla akka armaan gadii. Inni jalqabaa bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo xiqqoo dabaluun ashaboo xiqqoo bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo fallaana shayii nuusa ishee tokko arfaffaa ishee jechuudha. Bishaan sanatti dabaluun waliin makuu yookaan immoo gochuun barbaanne kan qophaa'ee gurguramu jira faarmaasiitiin bishaan ashaboo qabu isa kana bituun erga qopheessinee booda uffata xiqqoo yookaan jirbii fayyadamuun bishaan kana jiisnee funyaan daa'immanii lamaanitti cobsina. Qaawwa funyaan daa'immanii lamaanitti uffata yookaan jirbii bishaan ashaboo qabuun waliin makame kana funyaan lamaanitti cobsina jechuudha. Achiiti daqiiqa xiqqoo turree erga funyaanitti cobsinee xiqqoo turree daqiiqaa muraasaaf garaan ciibsina. Maaliif yeroo garaan ciibsinu kana bishaan suni funyaan qulqulleessee akka gad deebi'ee ba'u ta'a jechuudha. Ashaboon sun faayidaan isaa maalidha? Wantoonni bishaan ashaboo qabu kun wantoonni lallaafanii akka isaan ba'an taasisa jechuudha funyaan isaanii keessaa. Kanaafis immoo yoo ta'e amma erga bishaan ashaboon maknee fooxaa yookaan uffata xiqqoof jirbiin jiisnee funyaanitti naqnee sanaa booddee immoo daa'ima garaan ciibsine kan keessatti hafuu jiraate fooxaa xiqqoo yookaan sooftii fayyadamuun qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Inni jalqabaa kanadha. Erga bishaan funyaan cobsinee booda garaan ciibsuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ofuma isaa giraaviitiidhaan bu'aa jechuudha gad deebi'ee qulqulleessee ofuma isaa deebi'ee ba'a bishaan sun. Inni lammaffaan akkuma amma jenne akkuma armaan olitti jenne bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo xiqqoo dabaluun waliin maknee akkuma amma uffata xiqqoo yookaan jirbii fayyadamuun bishaan kanaan jirbii fi uffata kana xiqqoo jiisnee funyaan daa'imaatti erga cobsinee booda akka silaa garaan ciibsuu dhiisnee maal goona meeshaa xiqqoo ittiin dhangala'aa funyaan daa'immanii qulqulleessuuf tolfamte kan naazaal sankshin balbi jedhamtu jirti kana fayyadamuun qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Meeshaa kana akka armaan gadiitti ilaalla. Amma asitti meeshaan harka nama kanarra jiru maanuwaal sankshin kan jedhamtu pireejarii vaakiyoomii uumee jedhama. Isheen kun faarmaasii irraa argamti. Faarmaasii irraa gatii salphaadhaan binnee mana qabaachuu qabna jechuudha ishee kana. Amma as gad qabee jira. Akka kanaan yeroo qabu pireejarii kireet godhee jira jechuudha. Akka inni yeroo gadhiisu akka inni waa ol saabee dhufuuf, ol gottotee dhufuuf. Itti aansuudhaan immoo maal godhaa funyaan daa'imaa bishaan cobsine sana keessa gashuudhaan hin gadhiisa jechuudha. Isa quba gararraa gadhiibee jiru. Asitti immoo funyaan daa'imaa keessa erga gashee booda gadhiisaa jira. Yeroo gadhiisaa jiru immoo ol xuuxaa jechuudha wanti sun. Ol keessaa xuuxee funyaan daa'imaa qulqulleessee baasa. Kanaa booddee funyaan daa'imaa sun qulqulluu yeroo ta'u daa'imni akka garaasaa qilleensa fudhachuuf baasuu jalqaba. Akka garaasaa sarmaa hodhuu eegala jechuudha. Kanaaf haala kana lamaaniin funyaan daa'immanii qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha.
Galatooma chaanalii kanas sabiskiraabii gochuun hordofaa.